Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Kaayyoo oduu amma nu ga'ee qabna. Oduu kana wajjiniin ani Caaltuu Namarraati nu waliin tura. Magaalaa Finfinnee ganda Boolee Bulbulaatti fakkiin guddaan tokko argameera. Fakkiin kunis jiraattota naannoo sanaa irratti gaaffii guddaa uumeera. Kana irratti ibsa nuu laachuuf gaazexeessituun Asteer Qanaasaa achitti argamtee jirti. Tole Asteer, haalli achi jiru maal akka fakkaatu nuuf ibsime. Galatoomi Caaltuu daawwattoota keenya wanti nuun amma ammaatti daawwachaa turre baay'ee dinqisiisaa fi wanta nama dhibu ture. Fakkiin kun suuraaf barreeffame yoo qabaate iyyuu namoota baay'eetti gaaffii isaanitti ta'eera. Nutis namoota asitti argaman keessaa namoota muraasa haasofsiisuuf yaalleerra. Mee isaan faana dubbanna. Tole, maqaan keessan eenyu eessaa dhuftan? Duraan dursitee iddoo kanatti waan naaf hirteef gooftaan si haa eebbisu. Dhugaa jireenyuma kee haa eebbisu. Maal naan jettee? Eessaa dhuftanii maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Faaster Tolasaan jedhama. Waldaa warra tolotaatiin dhufe. Akkamittiin bakka kanatti argamuu dandeessan? Kan si ajaa'ibu guyyaan irraa guyyaa fayyinaa ture. Utuma warra dhukkubsataaf kadhachaa jiru, utuma naafni diriiraa jiru, utuma faarfachaa jiru sagalee guddaa tokko natti dhaga'ame. Ayyaanina keessa jiru achitti kuffisee jedhee mataadhaan dhaabachaa yeroon achi qaqqabu warri kan faarfachaa jiru. Warri kan immoo jedhanii fajajanii suura guddaa tokko ilaalaa jiru. Maalidha yeroo itti siqee ilaalu bakka fajajee manachuu battafe. Isa booda yemmuun of baru warra sana wajjin faarfachaan jira. Isa booda kan si ajaa'ibsiisu anumatu faarfachiisaa ture isaaniyyuu. Egaa akkaataa kanatti iddoo kanatti argame. Galatoomaa baay'ee. Atis galatooma. Tole, maqaan keessan eenyu eessaa dhuftan? Maqaan koo Kumashii Manaan jedhanii Kumashii Madhaa kan dhufe immoo malumaatiidha. Isaan dhufa kan biraa. Akkamittiin bakka kanatti argamuu dandeessan? Ittoo komee ituma sochoosu gaafa ol ka'ee ilaalu addee badhaatume ishee boroo keenyaatu naxalaa mashee ofirra buufattee oli gadi deemti. Ishee argee anoo obbo badhaasaa sanatu dheengadda kana dhukkubfachaa ture jedhaniitu isumatu achitti keembeel jedhee manse'ee duukaa qeellee ka garuu immoo gaafa achi deemu fakkii guddaa tokkon arge dhuguman siin jedha. Gaaffii guddaa natti naqe baay'ee na ajaa'ibsiises. Amma egaa ittoo koo sansila sitti mee inni akka na jalaan gubanne nandee maqaa jedha. Galatoomaa baay'ee. Tole, maqaan keessan eenyu eessaa dhuftan? Maqaan keessan eenyu eessaa dhuftan? Ani maqaan koo Qotee Bulaa Obbo Tarfanaan jedhani. Kanan dhufe immoo mandara Sheegama kanaa keessaa laga Sheegama kanaa ceeteetu innuma ol baatu mana Addee Birqee bira geesse. Mana Addee Birqee bira geesse immoo innuma xiqqoochuma sittu mana Obbo Baacaa bira geesse. Mana Obbo Baacaa bira geesse immoo dudduuba isaa immoo mana Obbo Tarfaa bira geesse. Mana Obbo Tarfaa jechuun immoo mana koo ana Tarfaadha jechuudha. Akkamittiin bakka kanatti argamuu dandeessan? Egaa akkuma beekamu nuti qotee bulaadhas tiksee bulaadhas teknoolojii developmentiidhaan hojjenna. Hadha nantis kan horii yeroo hundumaa sa'a tokkotu jira. Baay'ee mana gubdee sansiin jedhu sansitti mucaalaa dhugaadhaan midhaan namaan harkatti fixxee hin gammachiifatu nan kaffala hin gammachiifatu nan kaffala kaffalee man fixe birrii koo jechuudha. Egaa sa'itti kanatu warra buusaa tokkos na qabdeetti ifa makaa geeftee ko. Sa'itti kanatu na fuudhee inuma fidde na dura. Inuma fidde na muradhe garaama kon kutadhe. Na dhajjeessa bakka na taafu jedheen sa'ummaan ishee na taafu jedheen duukaa manqeelee anuma dudda kutuu fedhu saba kanan arge ka. Saba kanan naan argu inni kaani inni lilcheedhe inni hin faarfatedhe inni kaani waan ta'eef ajajee madhaabataa hin jiru asiyyuu hin jiru. Egaa maalima innuma itti siqu fakkii guddaa tokkoon arge ka maali fakkiin kun asirraan barreeffama waan ta'e qaba achirraan namicha tokkotu jira mucaa baatee. Egaa baay'ee si dinqaansiin jedhee gaaffii guddaa jireenya koo keessatti uume akkattan dhufe ka ammayyuu iddoo faarfatanii ofuma wallaalle asuma geenyaan of wallaalle iddoo faarfatanii nu waamte na qabanii na baasan natti fakkaatayyuu na shakkaasayyuu akkasi kaageefti. Ishi galatoomaa baay'ee. Tole, atis galatoomi guyyaa gaarii si faata. Gooftaan si eebbisu. Daawwattoota keenya haalli as jiru kanuma fakkaata ture. Caaltu gara keettan deebisa. Hayyaa Asteer guddaa galatoomi. Daawwattoota keenya haalli achi jiru kana fakkaata ture. Oduun keenya amma sitti fufaa nu waliin tura.
Kabajamtoota daawwattoota keenya amma sa'aatii kanarratti pirezidaantiin Mucaa Kaayyoo haala kanarratti ibsa laachuuf achitti argamanii jiru. Kallattiidhaan achittan isin dabarsa. Kabajamoo obbo Dheeressaa, kabajamoo obbo Gabaabsaa, kabajamoo Aadde Fedhashii, kabajamoo obbo Badhaasaa, akkasumas sabnaas jirtan hundinuu waamicha keenya kabajanii waan argamtaniif guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Akkuma beekamu waggoolii darbanitti ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun sagantoolee baay'ee mata duree garagaraan isiniif dhiyeessuun keenya yaadatama. Isinis baay'ee itti fayyadamuu keessaniif irraa barachuun keessan hin irraanfatamu. Ammas fakkii guddaaf dinqisiisaa kan argitanii of keessaa ergaa maalii qaba? Maaltu akka darbu barbaadame jettanii walitti qabamtanii jirtu. Anis gaaffii keessan kanaaf ammatti deebisaa isinii deebisuu hin danda'u. Garuu nuti ijoolleen Kaayyoo waggaa kanas mata duree haaraan fayyisuu kee ija kootiin argeera kan jedhuun Luqaas 2:30 irratti hundaa'uun sagantaa guddaa dhangaa guddaa isiniif qopheessinee jiru. Isinis waamicha isiniif dhiyaate kanarraa akka nafneef akkasumas yeroo saatii keenya kabajanii wayyaadaa keessanii babbareeddanii akka argamtan isin affeera. Galatoomaa. Daawwattoota keenya oduun har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Guyyaa gaarii.